Har'ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoon keenya har'ammoo maalidha jettanii yoo ilaaltan akkuma suura kanarratti argitan obboleewwan lamaan abbaa manaa fi haadha manaa obboleessa keenya Hajjii fi obboleettii keenya Fayyoodha. Dhugaa viidiyoo isaanii ilaalee hedduutu akkana ajaa'iba jechuudha. Namoonni kaanii hojiin miidiyaa kana hundumaayyuu namoonni kaan ani yeroo baay'ee hojii miidiyaan kun waan miidiyaan kun hojjetaatii oolu guyyaa guyyaadhaan oduun miidiyaa kanaa takka dhugaadha jedhee fudhadheetii hin beeku. Sababni isaas yeroodhaaf jedhanii dhugaa fakkeessaniitii hojjetu malee dubbichi dubbii miidiyaa sobaadha jechuudha. Akkasuma viidiyoo isaanii kaleessa hojjetan sanarratti yoo argitan shaasheetuu irratti samoona kana Fayyuun qubaa ishee irratti gallakkisaati oolti. Hajjiin kijibaa maqaasaa kan biraallee dhahaati oolte jechuudha. Akkasuma inni immoo bakka nan hin jirretti akkamitti yuutuubii kiyya irratti dalagdaa ani akka silkiin koo yeroo bade iimeeliin kiyya na jalaa hin banneefin kan keetti irratti dabarse jedhee yeroo dubbatu ni dhageessanii jirtanii. Ishiin immoo kan kiyya jechuun kan keeti jechuudha. Waan na ta'eefumaan rakkoo qaba jetteen eeyyeen erga abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jireenyi kan kiyyaa fi kan keetii wanti qaban guutuun kan kiyyaaf kan keetiin hin jiru jechuudha. Kanaafuu edda mana tokko keessa jiraatanii edda wal fuudhanii kan kiyyaaf kan keetiin hin jiru jechuudha. Qabeenya kam keessattuu jechuudha. Nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli Waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasuma obboleeyyan koo amantaa birootaa ta'e yoo yaashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a immoo akkuma jalqaba dhageessan kana viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebineetii dhufne. Namoonni kaanii wanta nama taasisu tokko maaltu jira seetanii gaafa namarraa fagaattanii osoo maalummaa namaan beekin osoo keessa namaan beekin haaluma namni riyaakshinii miidiyaa kanarratti hojjetu jettanii nama jibbitan namoota baay'eetu jira jechuudha. Mana namaa dhaqxanii wanti hin taane gaafa barreessitan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu maal isin jechuutiin barbaade viidiyoo irreen adda adda kuteetan kanan dhufaatii jiru jechuudha. Maaliif nama gaafa irraa fageenya teessanii quba itti qabdan yookiin maqaa moggaastanii fi yookiin koomantiin nama mana namaa dhaqxanii barreessitan wanti hundumtuu dhugaa isinitti hin fakkaatin. Fayyoon egaa wanti yeroo hundumaa ishiin hojjettu walumaa galaniiti malee yookiin piraankii akka piraankiitti godhanii uummata piraankii gochaatii jiru malee wantichi yookiin inni qaxqaxee akkasitti gaafa mee isinummaanuu laalame viidiyoo sana qalbeeffadhaati sirriitti ilaala gaafa inni zakkiidhaafaa ofirraa fuudhee qaxqaxume dhuguma qaama ishii tuqaa qaama ishii rukutaa hin jiru soofadha kan inni qaxqaxaatii jiru maal dubbachuudhaafi asirratti namoonni akkuma waan ajjiin isuma dhugumaa rukutee wantoota badaa koomantii isaanii jalatti barreessu jechuudha. Kun immoo dhugaa isinitti fakkaatin ofuma keessanii wanta tokko gaafa dhaggeeffattan illee qalbii mana bulteen gaafa dhaggeeffattani waan dhaggeeffattanirraa waa hubachuu dandeessu yookiin barumsa qabamoo dhuguma wanti kun dhugaadhamoo jettanii teessanii yaadutii qabdu malee alaala teessanii maalidha dhiirri akkasiin dubartii qaxqaxu hin jedhina. Maaliif taanaan isaan hojii isaaniitii chaayinaala isaaniitiin namoonni immoo chaayinaala qaban immoo wanta gaarii barnoota faayidaa qabu barnoota amantaas meelaala barnoota amantaa kan qabu chaayinaaliin namaa ni guddataa hin guddatu jechuudha. Garuuti immoo namoonni keenya waanuma oduu isaan kana waanuma xabaa kana jaallata waan ta'eef chaayinaalii immoo isaanii immoo guddifachuuf waan akkanaa hojjechuu dirqama namaati jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een isaanii akkamitti ilmoo dubaraa qaxqaxa inni ati dhiira taate akkamitti ilmoo dubaraa qaxqaxa gaafa jedhaniinu dhuguma waan sana godhaatii jira yoo jenne sobaadha jechuudha. Gaafa tiraasii soofaarree fuudhee akkasiin ishii eenyu jedhu ishii dha'u sana ishii dha'uuf miti. Tiraasii soofadhuma sana qaxqaxa yookiin zaqqii ofirraa baasee akkasiin gaafa ishii dhuguma isinitti fakkaatin mee qalbii mana bulteessuu ta'eedhaati viidiyoo sana ija keessanirra godhaati ilaalaa qalbii keessanii qalbii tokkoon ilaalaa. Dura waa namarra buusuudhaan dura ani eenyudha manni koo xuraadhaayi. Ani wanta akkanaan irra gaa'e waan akkanaan hojjetaatiin jiraayi chaayinaala koo guddisuudhaaf wanta akkanaa hojjetaatiin jira jennee yoo ofi keenyaaf of madaallee guyyaa guyyaatti maal chaayinaala keenya irratti maal akka gallakkisaa ootii oollu gaafa waan gaarii waan barumsa qabuu fi waan mazimmi jennee qoosadhuma waan hin taane dubbannu chaayinaaliin keenya sirriitti ol kaa'ee jennee yoo ofi keenyaaf gaafii of gaafanne hundi keenyaaf yoo kana hunduma keenyaaf hin dhiisa jechuudha. Namoonni mee chaayinaalii tempileelii gubbaarratti wanti barreessanii fi viidiyoo keessa galtanii wanti ilaaltan tokkodha tokko miti. Kun hundi keenyayyuu wal sobuu wanta hin dandeenyeefu kuni hojiidhuma
hojiidhuma miidiyaa waan ta'eef miidiyaadhuma kana guddifachuuf yookiin chaayinaala keessa namataa ol qabsiisuudhaaf namoota bira akka ga'u teempilalii biraa itti barreessite viidiyoon kee kan keessa jiru sagaleen ati dubbatte waan biraati malee waanuma sa dhugaa ta'eetuma ajjin akkasii fayyoo mistira koo baastee icciitii koo madadaa akkamitti baasta maaltu si dhibe icciitii koo kan gadi guurtu jedhe ilaal kijiba wayyo jireenya koo keessatti nama kijiba naan jedhanillee namaan kijibdu jedhe yookiin kijibaa jedhe hin beeku gaafa namni illee akkas jedhu qoosa dhumaallee maaliif hin taane wanta akkanaa hin jaalladhu beektanii kijiba yookiin kijibdu gaafa naan jedhan hedduu takkan jibba jechuudha jireenya koo keessatti wantan ati sobdu yookiin ati sobaadha qoosadhaaf illee namoota akkana jedhan tasumayyuu hin jaalladhu fayyoo jechoota fayyadamtu suuta jedhe kijiba maa kijibdate hojiidhuma keeti jechuun dhiiste kuni abbaa manaa keeti waan ta'eef miidiyaan kuni tasa waan argite afaan keessaa nama baasti beektanii gaafa sana isin osoo hin beekin waan ta'e waan badaa tokko dubbattanii gaafa itti teessanii viidiyoo sana dhaggeeffattanii viidiyoo sanarratti namoonni immoo gaafa koomentii isinii kennan maala naasa'e jettee viidiyoo sana ofuma keetiif irra deebitee dhaggeeffatta jechuudha gaafa sana immoo osoo hin beekin jechoota badaa fi jechoota nama hin malle achi keessaa dhageessa jechuudha baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu miidiyaa kanarratti wanta dubbannuu fi wanta gochuu qabnu of eeggannoodha yoo fayyadamne baay'ee bareedan isiniin jedha. Kanaaf immoo namoonni fayyoo fi shaashee jala deemtanii koomentiin ta'an akkamitti shamara qaxqaxa jettanii inni qaxqaxuuf miti sirriitti isinummaan kun ija keessanii ilaala isa dhugaa ishii qaxqaxaatii miti kan jiru wajjin jechuudha dhugaa hedduu takkan kolfe laale viidiyoo sana laale baay'ee tokko itti bu'aarellee baay'ee tokko itti godhu maaliif taanaan namni nama qaxqaxu akkanatti nama qaxqaxaa soofaa qaxqaxa zakkiidhaan ofirraa baasee soofaa qaxqaxa malee qaama shirraa miti kan eenyuun bu'aatii jiru jechuudha kanaaf immoo namoonni qalbiidhaan laaltan viidiyoo sana sirriitti hubachuutii dandeessu viidiyoon sun immoo viidiyoodhuma isa dhugaa qaxqaxaatii jira miti jechuudha kanaaf mana namaa dhaqxanii koomentiin taane barreessina maalidha tokko laala mana namaa zaw jedhanii dhufaniiti koomentiin taane barreessitu maaf koomentii nama barreessitu keessattuu shamarran keenya arraba maaltu isinitti buusee wayyoo laala keessattuu shamarran keenya gaa onlaayinii kanarratti numatu baay'atarree numaturree yeroo qabaatee warra dhiirarra yeroo qabaatee nuti itti fayyadama jechuudha arrabni keessan qubni keessa sammuun keessan gaafa waan akkasii arraba akkasii yaadee qubti keessa sinii barreessu ani eenyudha jettanii of madaaltanii beektu dhugaasiniin jedhe arraba badaa kan barreessu dhiira argeen beeku shamarranuma keenyatti tabaase waan ni ta'e ara faaxochi እንደዛ አይደለም ለምንድን ነው ክፉ ነገር አታወሩ ክፉ ነገር አትጽፉ እንዴ የሰው ቤት መታችሁ ዝም ብላችሁ ታጠፋላችሁ ካልተመቻችሁ ዝም ብላችሁ ማውጥ እንጂ እንደዚህ አይደለም ስለዛ ተጠንቀቁላችኋለሁ እንዴ kanaaf dhagaa obboleewwan koo dhugaa dubbachuudhaaf waaqa namoota baay'een taasisa beektan keessattuu shamarran anama mana koo jala dhufee koo barreeffama tokko kan inni argu shamarran malee dhiira miti kan nama barreessu gaafa viidiyoo tokko dhaggeeffattee viidiyoo namaa dhaggeeffatte sana nama sanarratti yaada kennuudhaaf jettu mina gabbaash anchi waranyaa namaan jedhan laala oduudha fi malee chaayinaala kee guddifachuudha yaa am chaayinaalee kiyya kun waa barbaade irratti dubbachuu hin danda'a akka barbaaddetti irratti dubbachuu hin danda'a kun chaayinaala dhuunfaa kiyyaati malee chaayinaala namaa miti jechuudha ani jechoota badaa afaan koo keessaallee hin baasu qubni koollee jechoota badaa karaatti barreessan hin beektu jechuudha laal harmeentoo akkatti na qunxuxxee na guddiste waan na ta'eef warri afaan badaa mana namaa dhuftanii barreessitan kun of qoxxobaa gaarii miti jool dee dhaloonni borumaallurraa barata nuti edda akkanaa ta'e kanaafuu dhaloota waa barsiisuu barbaannan isiniin jedha viidiyoon koo har'aa kana fakkaatti yoo jaallattan immoo like share gochuun na cinaa dhaabbadha ammoo warreen maamila maskii fiqiriin taane immoo koota subscribe ishiyyatu caanni godhaati maatii kootaati wantoota asirraa darban dhaggeeffadha yoo dhaggeeffattan immoo komii qabaattan bifa koomentiitiin naa barreessan isiniin jedha yeroo hundumaayyuu manni koo banaadhaan isiniin jedha guddaa galatooma